Meeqa kamtu waliin isin jaalataa jira. Meeqa kamtu doosii mataa gara galchitee ajandaa si godhattee sirraa boottee gammada. Meeqa kamtu du'aati ganama galgala hicciitii isii gadi baaftee falaffaltee isiin takkanaati jettee haasofte irra gammada. Argite yoo micciitii isii gadi baasee haasayaa. Akka waan uumaan kun karabbii wayii ta'ee wayii waan kana giddi dhangalaa nama kaayanii wayititti horii wayii ta'ee si daaqalanii si dhalchanii wayititti meeqa kamituyyuu maaf dhalchuu dhabdee maaf itti ulfeessuu dhabdeef rakkata. Akka waan ati itti ulfeessuu wallaltee yookaan isiin siif ulfaa'uu wallaltee dhabdeetitti jechuudha. Waan hin beekne kana meeqa kamtu akka gadi baatee irraa haasoftu si taasise. Argaa jirta uummata keenyaa jechuudha. Argitee meeqa kamtu waliin isin jaallata meeqa kamtu waliin isin jibba. Ati jiruu kan kee jireenya kan kee haasaa kan kee ooli bultii kan kee kolfii taphadhu asirratti ana mana argitaa miti yookaan jaalala namaa waliin dabarseera waa hedduun ilma namaa wajjin dabarsee jira garuu nan beekani maali kan na beekan haati faatee qaamni isii furdinni isii hagamii haasofni isii tiktokii isiirra haasoftu hagamii malee eenyu waliin turte eenyu waliin bulte eenyu walii oolte namni kiyyan namni tokko na beeku hin jiru haati tiyyaa nan beektu na dhalte malee nan beektu haati kan qo'an fakkeenya kiyyatte jechuudha. Argite namaaf ni ta'a namaaf ni oola garuu namni na beeku hin jiru. Kanaafuyyuu ati hamma dandeette tokkoon waa'ee jaartii tanteetiiti waa'ee ooli bulii kan keetii uummata kanaaf obbu'iin anumas siin jedhe yoo walitti illee deebitan addaan illee baatan sun garuu filannoo keessan haa ta'u garuu miidiyaa kana fotti mee walitti haa deebinu mee walaa dhiibnu koomenti magaarii siin barreessan anatu siin jedhe. Koomenti magaariin argitu kun baga dhiifte jedha kun isitti deebi jedha kun maalii siin jedha jechoota ati hin barbaanne fayyadamanii waa hedduu siin jedhanii sillee aarsanii isillee aarsan. Kanaafuyyuu hin jiraa miti jireenya keessan jiru jireenya teessan uummata kanaaf galaani isiniin jechuu barbaade keessatti waa'ee bultiidha bultii jechuun ni ulfaatti nama keessa gaheetu beeka haadha manaatiif abbaa manaa jechuun bar ooraa kan kee ka isiin sin argine. Haati tante osoo duute amma haadha tante afoo mulqattee qullaan dhaabattu garuu naafi afoo qullaa dhaabattaa jechuudha. Naafiin osoo duute obboleettiin isii qaama isii qullaa hin argitu garuu atini maal akka ta'a isiin taate beektaa jechuudha. Kanaafuyyuu ufuma keessanii laalladhaa rabbii walitti isin deebisuun addaan isin hin baasin jedha hamtuu teessanii wayituu hin qabu. Yoo wal dhabnillee yoo wal lolunnis jiraate waan fedhellee waliin jechuun jiraate ani dhugaa rabbi isiniin jedha badduu teessanii wayituu hin qaban ka rabbiin natti arguu jechuudha. Maaliif hammeenya namaaf hin qaban sa'aatii aareessan abbaa barbaade waan barbaade jedhee irraa bu'aa malee. Sirri bareechisee si beeka hin dubbatin ofirraa dhiisi. Badduu namaaf hin qabu. Aniif naafi nama guyyaa takka wal dubbifnee wali haasofnee hin beeknu orga gaafa wal dhabneeti wallahi rabbiin natti ragaadha dheengadda gaafa haati aslii duute ani naafi assalaamu alaikum jedhee dubbise kun waggaan geenne jechuudha orga gaafa wal dhabneeti jechuudha. Afaaniin baafadhee waa takka jedheen hin beeku garuu irraa fagaadhe maaliif usuu kawaa jedhuun iyyuu taate naafi haadha isiitiif dhaba'an. Usuu kawaa jedhuuniif ta'e naafi abbaa isiitiif dhaba abbaan isii nama guddaadha. Wallahi guyyaa takka hanga bultii mana isaanii buleessanii orii marqaa siffatanii dhufanii na biratti asiqanii mucattii koo nyaadhu jedhan malee asiqi mucattii nun jedhaniitiin isaanis siqee isaan bira taa'ee nyaadheen beeku ufii qorii baadhatanii na dhufan haati isii sun obboleeyyan isii sun wallaa akka waan qaxaradheeti gajjettee caammaa kiyya naa xaladdi ture jechuudha obboleeyyan isii tashamarranii jechuudha. Kanaaf ani baay'ee tokko kabajaa qabaani. Haddallee osoo rabbiin biyya biroollee sadarkaa biyya biroo guddoota akkanaa kennee gara biyya kiyyaatti deebi'eeti. Ani maatii isii yookaan ammoo obboleeyyan isii san nama dagatu miti gaafa biyya deebiillee yookaan warra kiyya kanirraa dhaladhe caalii haadha isii san naqee qaamaan laala'an haadha isii san jechuudha naafi irra isii qaamaan naqee laala jechuudha akkasuma kanaafi nama guyyaa takka galata namaa oole namni wanno jechuun gaarii miti kadiir kiyya akkasumatti laalladhu hin jarjarinii amala badaa hin qabdu hammeenya hin qabdu. Jarjara qabda jarjara san dhiisi laalladhu sheexanaaf jecha faana baatee dubbii faana baatee dubbii gaafa finfinnee eessa osoo deemaa jirru siin jedhee san laalladhu bultiin tama ganamaatitu si caala siin jedhee waa wajjiin dubbanne achirratti oma fedhellee utaate jireenyi tama ganamaatis si caala siin jedhe yoo na jibbite dhugaatii ata yeroo sanan siin jedhe hin jibbita jedhee hin yaadu naaf illee utaate yeroo na jibbite illee
waan hangaafa maatii kan kee bira jirtu sitti haasayaa ture. Wallaa silkii iyyuu bilbiltee yeroo isiin tasa silkii kan keetu iyyuu aartee kaasuu diddu wallaahi jalan itti lolaani maa kaasuu irraa diddaadhaafi jechuudha. Namni waan nama jibbillee dhugaa namaa jibbuun gaarii miti. Kanaafuu laalladhaafuma keessan inshaallah. akkana jetti gaafuma haati faatee ayye egaa Makina ati qoyyaa gisee finfinnee sanii oofartamoo sirreessite goota koo. Yaa malu kana maatiif buusa fayyada. Margaa fati noon baatan yoo malu kana maatiif fa buusa yoo malu kana maaf irra baasa jedhaa bare hillim dirgim godhe. Bajaji kairoo takka na yaadachiisa beektaa bajaji kairoo takka takkasi hargufaa namaan deema makiinaa kadiirii tokko yaadadhan jedhaan. Makiina isaa ganama funyaan qabdi galgala yoo galtu funyaa irra hin jiru afoo kana qola irraa darbe. Guyyuu garaa shira. Bakka ho'itti galchee faca'ee bareeda. Exit to exit 48 in direction of Alcatraz Street. Ingili faasofte iyyuu makiinaan ta'e akkam soddaa. haala geeshiin haasoftu feetaadha baate La wallah mashallah. Overidha saa? Overidha moo? Overidha In 300 meters, exit to the right, then keep right. Exit to the right to exit 48 in direction of Al-Kafji Street, Duhail. Then use the right 2 lanes to stay to the right to the direction of Al-Kafji Street, Al-Garafa, Duhail. خلاص نقا يا بنتي هلال ايش فيك مش كيف هتقول Ingili paanitti dubbadhu. This is enough for today jedhi. Use the right 2 lanes to stay to the right to the direction of Al-Kafji. Haara faataa tana qabadhu. Ani ingiliffa dubbannaan kadir bilbila jidduu gattuu gate gubbaan lookeeshinii mataa gubbaa hidhaa jira hin dhagayaan jedhe. Ingiliffa addunyaa hundaa walii galteen kana maashaallah rabbi sirraa tursiisu haa. yaa waan hin juukijee takka takka afaan ogguu nama jabaate nama hiisisa ingiliffaan kee kun siin hiisisin ammoo haadha faate No, ani bar ingiliffa jarjaranii gogaa dhiiban san hin dhiibu bar tama keessaa naa galte fuudhee walitti horii godhee haasaya. Akkuma amaariffa keetiin kan. Amaariffa kan keessa ganamaaf galgalaa walitti fuudhanii barmiisaa godhanii nyaata. narraa bu'ii gaa narraa Farraanshii jedhee jalqabee naashini naadhee xumuraa barra maariffa illaa keessa kuta. sanumaaniin dhiibillee jiraadheesillee jiraachisaa ture egaa bada qorrofe galatan qabdu Amaariffa kana dubbattee si malee jira amaariffa dubbatee namni ofiisise dhugaa yoo dubbanne mee dhugaa rabbii badasi Goota jedhiin ka goota jedhiin hidhaan mana hidhaan goota hidhaan qoraasuma gootaati jedhi goonni akkasuma see. gaafatan jedha. Ulleenu Inni እንደዚያ አረኩ እኔ እንደዚያ አረኩ anaa miti qullee Yusufuu taa'amata soddom lafatan irra jiraatte amata meeqa jiraadheette isa amata 40 ol lafatan irra jiraatte beeytu hanga qiyyeessan ammaan rakkoo qaba hanga saniin lubbuu nama lamaa jiraachisaa ture tiyya bira dabre. Ulleen goota bar goota sheeka maaliin jimbilfachiifte. Du'aayitti godhaa jirraa jimbilfanne akka aarsiin nu galtu. Masaaluuti akkam jirte gootitti koo. Ganama kana du'aa isii godhaa turre bara wallaahi. Anaa fi Haydar bilisummaadha. Naa jiraadhu darbeeti wallaahi. Wallaahi yaa rabbi biyya mijiyoota turre wallaahi billaahi du'aa isii godhaa turre Oromoo du'aa bira dhaabbadha innee kana fayyaa hin qabnetti.
akkaawuntii kiyya bantee maqaa kiyyaan sadaqaan kadhachiisin maqaa morma na baafte. Abu walirraa bareedda abu. Way khamaali fi naafiyati walirraa bareedda wallahi nama kan walirraa bareeddu akka rabbi nan garsiisne. Maaliif naafi? Uy! Sorry Lindo. Awo yaa kulle ana badii qaba ka ol si darbeeti bay mee deemi bay kamaal bira si jirti qalbiin deem bay Abu kata wallahi kan darbiti yaati. gadii si darba deema si dhiifama gaafadhu maali an kamaali eesanii si fakkaata naafi kamaal mulaaxaan sanii isaa si wal fakkaata Lifa maka jaarsa bartanaafi sorry lifa makana. siifama ay dirqama maqaa nama jaarsa keetiitiin nu yaamu qabda Bakka lifa maka khadir keenya maltat. no nama tuffatanii laal nama tuffatanii maqaa jaarsaati yaamanii dhiifama isiisisee bar Akkana jedhaa wallaahi. ay Maal jechuudha? thank you okay my other baby huh شوف سوي كيسين شوف سوي بوطة كيسين شوف هذا my baby. You my baby. لوبسا هذا لوبسا oh my god oh my Oh, husband gede fama jarra. مسكين Miskin ya. ها يا بيبي خلاص شفت you mother انا father okay أولي ما أنا هو جرى كنا سان دلقة شتين جرى هم بنا باسيو Ani maazariidhaan abbaa keetii. Yoo maazar ana faazarii. Yoo سا ما نمني بيقول لي رسول قبل واي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاو اسمه اسمه شيطان أفرتمي شيطان ديدا ميتور بفارق الفتني سنين كن دوغاني سنين جا ما أوسو بيتني نقبلتني أجا نرى لك أي فتني مكرتني ونمني دكوكوري سنين جي ندبوك أبدان ترتيبر هاو دبايا Ati maal jechuu feetee naasii sirra isaa maal jechuu feetee? no isiin haadhatee abbaa keetii jechuu barbaade inni beektaa ati haadha kulle. isiin abbaa isiitiin jeen mee naasirra isiyaa Yoo maazar ana faazar jettee bar kana jechuun ati haadha an abbaadha jetteen. akkasi gaa duba mee hanga kana mee Mucaan jettee hojiin laal hojii gurguddoon akkana piroojeektiin akkana dogoggoran dhabu siigalee kanarratti yoo Mucaan sirreessa jettee qabaattan sirreessa Mucaan jedhee bar inni kulle. haa Inni mucaadhaan jedhee bar isiin haadhateeti an abbaa keetii jedhee mucaadhaan afaan oromootiin akkasi garuu ingiliffaan yoo. Awunaa fi xiyyeetuun fa'aa miskiina wallaahi billaa mee maaltu isa qofalchiise hanga kanaa hin beektu maazari'uu naasiiqa mee maaltu isa qofalchiise rabbi sodaadhu yaa eega fuullee fi haati faatilleen waa dhaggeeyyan mee ati ee miskiina wallaahi Maazarii yoo na tusii hin ka'e. Baga qoflatiif qofaltee sirra laalu baga qofalte. Nuti walirraa bareeddanii walitti deebi'aa ijoollee ta'e wallahi. Ati ammoo kuulee muudii kanaa nurraa dhiisi dhageessee kuulee wallaahi billaahi. Odeem kuulee yoo walirra anaare amma na dhageemee yoo. Haala bakka tokko godhataa beektaa Kadir. Kadir akka tokko godhatee. Akkamitti an kamaal si fakkaata? Mee isaa keenyaan nu wal fakkaate mee? Afaan kana keessa wal fakkaatan. Afaan. Daa'ima rabbishee. Aya baganaan jette kuulee. Ay miskiina Allah. Isin miskiina yoo jettan sila dalagatee galaara mucaan maali miskiina jettan? Nama dalagatee galuun miskiina jedhama. Laa Kadir amala isaa miskiina. Kadir amala bareeda qaba. Amala isaa miskiina dhugaa rabbi. Ati cinaan lukkuu corataa cinaan mucaa miskiina. Wallahi miskiina amala isaa inni ni lallaba gara waa qabachuu hin danda'u wayitee waa dhoofachuu hin danda'u malee miskiina wallahi. Laa an akkasan hin qabu an gara waa dhoofachuu yoo namni na aarse malee maafi qullee ta'e. Barri Kadir jechuun nama waraqaa luukii 32 nyaatee barri.
Ada fate jiraatu ati. You okay? Ada fate okay. Number 1. يو ما أقدر أنا فازر كديرك يوم تكن الريادي Awo isa ini isin bira wadu bandera. La kete ko farta amma bode tanan na ule. Singa kashe. Singa usimba. Kadir በአማርኛ እናውራ እስቲ በአማርኛ አውራኝ Allah ana amaranya akonte du beitu maluma na dubise. وهذا قناة أنا غدير بسم الله خير إن شاء الله Ana kana akonte ya beitu kete. خلاص أمارنيا ناس اللي تقولين قبوا مشكولة أنا قلت Iro wallahi oso ni fi oso taate lal ada fate tanas ga namni lal beekadu waa kajeeluun osoo hin jee amma malee isin amma yaa'u خجل نكون كم خجل نمني خجل نوم جرو خجل لا نور كنو تخجل لا يكلم abu rabbiin atilaan ati mo abu atilaan mee maaluma jeeti seebis asrii dheeroon tuni abu ati haadha fa'a ati mo Yagasaan keenya ulan. Ati waan si ijoon qabuunis. Akkasittiin baana laal silaa. Naafi Maimunaa Hussein Tufaa yookaan Naafi Hussein Tufaa Finfinnee Kuullee Yuusuf Suudii. Ati baatee Makana dana isi Maimuna dada. Lagetta yaa hisbi keenya. Asirrannaa fi jettee mataa nyaattu baga dhageetta. Adirki jalaan yeroo takka Kaayiroo. Yeroo takka Finfinnee oguu jireenyi Finfinneedhaa naafi wajjin itti bushaa'e Suudii Makkaa godha. Achi deema ammaas warra Firaa'uunaa dhaqa. Haadha faateetii hojii raa godha. Way ani haafatu. Namni hundi Maimunaa jaajila kataba. Maimunaa. Aya. Komentiin hundi Ammas Maimunaa. dhageeffadha. Namni maqaa haadha faatee orjinaala abbaa isiitti wajjin as jala nu barreesse badhaasa qaba. Yalla. Namni maqaa haadha faatee orjinaala komentii jala nu barreesse badhaasa qaba. Ani ta'a. Hin jirtu ati hin jirtu. Lees hin jir. Laa jiraachuu qaba. Hin jirtu ati hin jirtu ati dhaabbadhu. Adeeroo miskiina jedhan addoonsi maraachuu hedduu eeggadhu siin jedha tokko. Namni maqaa haadha faatee orjinaala komentii jala nu barreesse badhaasa qaba. Badhaasa. Wanti si barreessan soba hundi isaan beektan. Saaraa. Faatumafa balleessanii isa. Saadaa. Nama Kun maqaan ilma namaa. Maali yoo? Akkuma nooyyee. Nama amata beeka miidiyaa kanarra hojii jiraatanii akkamitti maqaa isii orjinaala hin beekne rabbi sodaadhaadha. Uummanni akkatti barreessu rabbi jedha akka waan hiddaan buqqa'ee kanatti a'uuzu billah waan mootummaa fida. A'uuzu billah. Wallaahi ni beeka. Tuukee. Boruu feena amma. Hoseen tuukee. Kaadhiidha achirraa Ameerikaa Kanaadaa mokoruu hin dandeessu fidee viizaa qabdaa mi'ati. Awoo haadha faatee hangaate achi naa baatu eeggadheetii si jalaan bishaan dhuga. Maal rakkoo qaba? Jechuun warri fidee viizaa qabu ni danda'a miti jechuufi bar. Boontuun kun Ni akkasuma danda'a midhaan. wallaahi. Viizaan qabaa bakkaan fedhe biyyaan fedhe deemuu ni danda'a. Saniifuu hogguu si jalaanin bishaan dhuga.
Yookaan tuukee kunoo tuukee siin baasanaan jechaa jira. Tuukeen kami? Hin beektu tuukee kunoo maqaa mala kiriis kajuu kana jijjiirrate. Tuukeen sila maqaa jijjiirate. Dalaggaa jira biroo. Okay. Amaree yaadachuun hin jira. Baga dhuftee yaada baate taayisin keessummee isaana biraa. La 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 la. Egaa. Naafi. Naaf. Mee du'aa wanta muuti irraa kaasii du'aa nuu godhime. Maimuna. Maimuna ee. Qeerroo Oromoo yaa'u qarshii qabaannaan biyya barbaade deemuu dandeessa. Waannaan maallaqa qabaachuudha. Maimuna. Muuti irraa kaase kaawaa wayi. Jana boodatti deebita. Du'aa nuu godhi. يلا لا I'm going to ماجرا بالبلك يا شارجي اللي نشوفها. Awo du'aa nuu godhi qaarab. Jimmaa ta'u guyyaan kuni wallahi du'aa nuu godhi. وربي سيعمل كيس ملكاي خلاص كلاي فوق كسر سوق الله يسته. Amiin yaa Rabbi yaa Allah amiin. مدينة حمر قمر جراسي اللي ربي ستة كن ياو. Amiin yaa Rabbi yaa Allah amiin. جارتي هنقفة تجار أرجع تعوان تجار أرجع نسيو تاترك فوق ربي سياكن. Maayiti. جارتي هنقفة تجار أرجع تسمبودا موتا تكتار كان كمل لكم كمل جن كمل يو تاتلي يو رسي كن هذه ما فولا قول قول لي آمين بتشاجر جالسي. لا تقولي هنقفني. Rabbiin namaa miti istiin qabu yaani nama kaayuu fi isin qabu yoo kannuu fedhe anaaf kan naati maali wanni harka kumaataa fi jabalannaa kadhattu fure. Yoom kadhadhe tama hangafaa ijaa gurra illee luka illee asii qabaattu. Taawwaa yoo hir'ina qabaatte maafi shiggir yellam. Lakki yoo kadhatte amma laala ragaa guyyaa olaal guyyaa maleekaan har'a dhuftu sanuu hanjamallee hin beektu laal waan fuute qaccam waa hunda wanni gootii du'aa sirriidha naafi namaa jala jiruufillee godhi wallahi sirri nuu godhimee du'aa teessanii yaade wallahi ta'u guu baatii keessaa jinnii si kaatee har'a du'aa godhu malee sanii yaade mee du'aa nuu godhi. Taame ta guyyaa keessaa jinni nakkaatee godhu. Ta du'aa isan yalla. Naafi miira keessatti an'ee miira keessa jira. Mee wallahi du'aa godhe kaasa. Yaa wallahi charji narra cufu jirti ina kinola meeqa qabda. Awwa mani bara keessina ati du'aa nuu godhe ka way. Yaa boo rabbi sin haamil keessu milkaaya. Aamin way. Hangafti fayyaa rabbi fayyaa isin yaa kennu. Rabbi rizqii bal'oo fayyaa. Aamin Allahu aamin. Rabbi imaana isin Aamin. Rabbi histi. Aamin. Daami qanyaa isinirraa haa qabu. Ta argattan barakaa keessa haa kaa'u. Aamin. Rabbi sinitti awwa maariffaa sadiin ka aamin. Wajii bamaankaa gabii bamalaagaa rabbi sinii haa taasisu. Aamin. Allahu akbar aamin.
kolfina amiin jedha akkas wallah amiin jedha Kofo fayyaa kofo kofo maa jettisa wacii bana wacii ba maa jettisa meerra deebi tunis du'aayidha afaan oromoo keessa hin jirtu qa wallahi ajaa'iba afaan oromoo keessatti hin xaafamne tuni wallahi oo ajaa'iba wallahi afaan adda addaa irratti uumee bara jechuun afaan oromootiin akka kana namaa kadhatu agarreefi jaabar kadhatanii reen kadhatanii osoo waa afaan kaadhee faayila yaa rabbi yaa allah kalaa ifoo kasir suuq yaa rabbi antaan sitan jennala ka imaan gaa ka ibaadaa gaa yaa rabbi antaan risqaachin safaa ilmiyaachin safaa argi jennala amiin edaa guraageen tanatti jaarte yaa egaa afaan amaaraa kanaan kadhatte haya oo wallahi billahi nuti waa meeqarraa eebonnee agabuu taa'u jiru amiin yaa rabbi yaa allah amiin edaa guraagee wanni miskiinummaa keessaa baasee finfinnee hunda galche tana waciiba maa jettisa waciiba maankaa gabiiba malaagaa Allah ooluma deemti waciiba balaankaa gabiiba baasa waciiba shuukaa gabiiba shuunkaa tugurillee araba maarif idmiyaachin gafaa risqaachis safaa ta'edhan takka beektaa Allahu akbar amma tun gaafaan oromoo keessa nu man jirtu niin kakadhaaya oofi billaa aleeka xaafamtu kitaaba oromoo irra hin jirtu laa hin idmiyaachin jirtuun jeebar kitaabni oromoo laal akka qarshii naa ergitu waa sii godha aboo warra laal yoo xiqqas ta'uu baatte anniin du'a aboo ati laal yoo xiqqas ta'uu baatte annumaa duniyaa tana irra hin deemu tana afaan oromootiin du'aa hin jiru yoo ati akkas ta'uu baatte ilaa anoomaan beeku sii jetti bar oromoon Kunoo tana laal egaa qarshii maallaqa naa ergi qarshii du'aayi boru laal keessaa baata maarree bakka akka waan ifii beekanii egaa kanaa nama afaan oromootiin du'aayi naa godhisuu hin leenfatu. kasirtuu qallaan tassitan jenna kinoon akkana kadhannanu idmiyaachin gafaa risqaachi safaa kalaa ifoo kasir suuq wacii bamaankaa gabii bamalaagaa yaa rabbaan tassitan jennala as kenni nyaattu dhuddun yoo baasinu nyaachisi yaaboo jennaan rabbii kanala akkana irraa fuun Allahu akbar masha Allah tabarakallah Allahu akbar amin aya meetti fufi kaasa ish wallahi bara dadhaafuun qabdu laal wadaajino gudwaa eegale laal hanga namatti isin dheereysu nama kaayee bishaan faa namatti tufa amma aboo jeelaal bishaan afaaniin naqate mirqaanaa arbe mirqaane ka kun olaal aboo hiiqi duraa mirqoona ta'ee arra ganama yoo ati akkas ta'uu baatte laal egaa yoo ati ganama fuudhu baatte laal ani egaa jeebbar laal egaa እና akkasii isin gafaa kalaa takka seeraan godhe gaasan hanga ammaan jama jirra amma seeraan wallahi bar du'aa bareeddu takka aamini jaa wallahi laani illee galee laaqanaa nyaachuudha mana dhufe kalas ni amma booda wanni dhaan hin dhaaba aamini jaa yalla hundaaf godha laa hunda isaa argite hin beektaa mira du'aa yoo tiyyan amma wallahi yaa saniifin akkana wayi waadhaan isaa isheetiyya hundi keessanuu nama 710 takka zala jirtan kana rabbi yaada muraada keessan isin yaabu amiin jalqabni fayyaa rabbi fayyaa isinii haa kennu rabbi imaan isinii haa kennu rabbi amiin yaa rabbi amiin du'eef rahmataa godhu ka jiru rabbi umrii isinii haa dheeressu biyyaan baa keessa warri jirtanillee yaada muraada keessa isinii guutee rabbi nagaan biyya keessan isinii haa galchu amiin jedha ijool amiin jedha آمين يا رب إيمانا وكن إيمانا كني في أمة بني آدمي بني محمد هند ساتي يوكا محمد آدم اللي قفل على كيس أسفي دور محمد التمك يا رب إيمانا تقول آمين يا رب آمين 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 نو بني محمد يه آمين آمين أكما جت تجي دعاء منو قد حاجان تجي دعاء آمين يا رب العالمين أرى دعاء جمعة أرى إلال إيجا دعاء قوياك إبلم تقيس جرا كان فون اللي فود كان فود إني كهير متاني اللي آمين آمين يا رب يا الله آمين آمين الله آمين أنا قبضي كانت إرجع كيس اللي هلو ميلاسبات ربي واتي أدي سياحة نابي آمين الله آمين 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 الله آمين 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 برباد ربي سنيهاتو آمين وان نيجتني ربي سنيهاكن آمين يا ربي الله
Amiin yaa Wanni rabbi. ofii keenyaa ofitti feenu rabbiin immoo nu feeruu dhabuu danda'a. Nama fakkeenyaaf fooqii bareedaa feenee guyyaa muraasa keessa jiraannee keessaa nu fuudhuu danda'a. Kanaafuu galabaa keessa nu jiraachisee waggaa 100 keessa nu jiraachisuu danda'a. Akka nu feenu osoo hin taane akka rabbi fedhee rabbi nu haa kennu. Amiin yaa rabbi ya Allah. Fayyaa guutuu rabbi nu haa kennu, imaana nu haa kennu, riskii bal'oo rabbi nu haa kennu, makiinaa rabbi nutti haa kennu, jaarsallee jaartiillee rabbi nutti haa kennu inshaa Allah. Duniyaa raasaa keessa deemnee son utala manumatti nutti haa dhuftu. Amiin yaa rabbi. Aarii osoo hin aarii rabbi duniyaa manumatti isinitti haa fidu. Amiin. Xiqqoo hojjedhaa guddoo argadhaa. Amiin. Xiqqoo nama hojjetu. اللهم صل على محمد سنين قوي آمين جتني ولا ذلك بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يا عزيز يا كريم يا الله ما شاء الله تبارك الله. أتلي قواني يتأرقدو صفاتاتو ما شاء الله فيا ستاتو رزق ستاخنو أكسيكا أيه مالتو سيابي أما ati riskii mana siiruuf mee gaafiin qabaa asirratti galatoomi jazaakumullahu khairan riskii mana namaa dhufte isa jirti jechuun yaani maalleeni yoo lafaani mana namaa dhufti laa xiqqoo hojjedhu guddoo argadhu jedhan isaa wala sanaamin jennee jirra ta manatti isinitti haa dhufteetu sanoo riskii manatti isinitti haa dhuftu riskii rabbi bira dorrobde mana keessanitti haa dhaltullee ni jedha. sanni jaamti aya du'aayi teenya ta oromooti tunis mee afaan amaaraatiin ni jirti kisan jirtu oromoon jirti ammalaa aya eega ta rabbi bira dorrobde mana si haa dhaltuu ni jirti afaan amaaraa keessa jirtu jara keenya bira hin jirtu laa hin jirtu jechuudha du'aayi aya du'aayi bamaanka laki gabii manaanka maarree ba'aa kaafaa galii ba'aa kaafaa ta'etu sanis amma afaan oromoo keessa hin jirtu. Akkasii rabbiin bakka waa hunda bakka itti uume qaba. Garuu manummas sitti haa dhuftuun sanoo ta warra mirqaanaati tun akkana fakkaatutti. Nutti mirqaana bira nu geessillaa dhageeffadhu boleessoo dhageeffadhu. Ani amma mana jira saa. Ana kalli telefoon ijiib risk Allah ati. Waan duraan dalagattee silkii sii dhufa ka. Bilaashuma namni silkii sii ni fida. Wanumaan taa'ee dalagadhee hojii deddeeme rabbi mana fidena. Keef yaani. Akkasi kaasanii antanaan juuqi yaada kiyya kuni jazaakumullahu khairan ati hundaafuu ulfaadhu sitti haa tolu. Ati akka himee silaa biyya arabaa kana deemuu yaada qabda? Hin qabdu? Yoo ka deemuu barbaaddu ta'e ammu manatti himi jummata namni so'aaba barbaadu hin dhabamu nama fiizaa bakka tiyya bu'ee bitee sii fiduutu as jala jira waan ta'eef yoo ka barbaaddu ta'e ammu manatti himi. bakka kee bu'u osoo hin taane yoo ana ofumaa kiyyaa bakka ofii bu'ee si hojjedheette marhaba maa fi mushkila ana iji ziyaara يشوف يدور تخشى كده يرجع بالإثيوبيا أنا أجلس في تركيا عرفتي ولا ما عرفتي أنا أجلس كده اشتغل بالعربي تعالي روح ودي جيب رنج نزلي ودي لا حبيبي أنا الحين أما دامي أرجع تشوف المالية ما بودا كما دامي نرجع تفر ما يبقى أنا ما دام تروح جيب سوي كده هذا كويس هذا ما في كويس ما أقدر أنا خلاص نبقى ديري أنكو خلينا نسيبي تزني ومين قام في راقبته لا كل هو براد سني كايا يو سرقي داكو بكنا ما باي داكو بيتشا غد كيسا سنو لا يو كي غد سو اكن راديه بيسينا ارغا كانون دي راديه بيسي كان دي الا غمچو واني نسيبي تفوته ديرا بران دكن تنمان سدامدان والله جد والله وان برات تفيته خادو akka qabdaa maaliif ni sin dandeessa ana moo ana tinaa bite faateeti yebraan hin dhaqu keesha boorsaa keessa kaadheetiin dhokeessee gizeen kophaa jiru kaayyadha yookaan ammoo namoota biraa faa biraan dhaqa. Fareedaa isa malee iyyuu Mahammadu akka mimmiira keessa galcharre jedhee lammataa kan hundi akkana raachi godhe keef yaani shoof. Yalla chaaw amma chaarjii sirra fixu jira bar. Nageet. Bilbilli kee chaarjii sirra fixu jira reefuu himattee. ما في تشارجي ينقب ميرا كيساين
Akkam jetteen jara keenya. Maa kofalaa uummanni yookiin hin pooye yookiin hin kofalan. Nu jaalatamoo ni jibbanii. Isin uummata kana nu jaalatamoo nu jibbitan. يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نافل رفتشو ليفتي عنشي. نسا سمية سمية هاتك أكون ولا لا 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 يلا يلا انا نبي الروح يلا مع السلامة. يلا سلامة ديمنا. ايه والله صلاة وصون صلاتين دبريو يلا اوكي نجا نوتراب بلجن كيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد نبي خيرت رحمة بوسون دغتنا يرو تدوايتي ميديا فرادي سادا دواي خردا دواي غودا يرون تو يرو ربي وانا ما كيبلو نمي راكو تنجريس خراكو كيس جروس وان فولو دورا برباد ربي كيسن كدا غيان غيا جمتاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا نوجرادا